Har'i sanbata waaree adoolessa 11/2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa kana waliin ani Sabaafan Waaggaariiti. Aanaa Mi'eessoo keessatti hidhattoonni humna addaa mootummaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaatti ce'uun dubartii tokko rasaasaan rukutanii miidhaa cimaa irraan geessisan. Baha Oromiyaa godina Lixaa Harargee aanaa Mi'eessoo keessatti kamisa adoolessa 9/2026 waraanni humna addaa mootummaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun hawaasa Oromoo aanichaa irratti tarkaanfii waraanaa raawwachaa turuu maddeen bakkichaa ibsan. Lola qindaa'aa hidhattoonni humna addaa mootummaa naannoo Somaalee garee maafiyaa Biltsiginnaa waliin ta'uun daangaa Oromiyaatti cabsanii seenuun raawwachaa jiraniin manca'iinsa lubbuu namootaa, miidhamni qaamaa fi diinagdee jajjabaan hawaasa Oromoo irra gahaa jiraachuun ibsameera. Miidhaa qaamaa guyyaa sana qaqqabeen jiraattuu Araddaa Dirree Bal'oo kan taate harmeen Oromoo maqaan ishee aadde Aayishaa Mohaammed Hasan jedhamtu rasaasaan rukutamtee madoo cimaa madaa'uun yaala fayyaa irra jiraachuu maddeen bakkichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa godinaalee Harargee lamaan keessatti mootummaan naannoo Somaalee yeroo garaagaraatti daangaa Oromiyaa cabsee seenuun uummata Oromoo irratti haleellaa raawwachaa jiruun hawaasa Oromoo nagaa qe'ee isaarraa buqqisuu, ajjeesuu fi qabeenyaa saamuun cinatti gariin gubanii barbadeessaa jiraachuu jabeessanii itti fufanii jiru. Akka maddeen ibsanitti murni Biltsiginnaa uummattoota naannolee Oromiyaa daangessan hunda saba Oromoo irratti kakaasuun weerara lafa Oromiyaa irratti xiyyeeffatee geggeessaa jiraachuu dubbataniiru. Gareen maafiyaa Biltsiginnaa sodaa fi raafama waraanni bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa marsee aleelaa jirurraa ka'uun sabaa fi sablammoota daangaa Oromiyaa irratti argaman kakaasee saba Oromoo irratti ijaaruun saamicha lafaa fi badiinsa lubbuu qaqqabsiisaa jiraachuun ni beekama. Gabaasni isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaati. Isiniif dhiyeessuun ani Sabaafan Waaggaariin ture. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii qabaadha.